Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota ijaarsa manaa fi hojii jibsanii Abdusamad egaa yuutuubii keenya hordofaa jirtuutu jira alhamdulillah. Hayyee egaa hojiiwwan babbareedaa magaalaa Samiin Shawaa Darraa keessatti egaa haala akkanaatiin dalagaa jira jechuudha. Egaa mana kana mashaallah akkanatti bareechaa jira jechuudha. Egaa Samiin Shawaa Darraa keessatti ismuuzii akkanaa kana egaa leevil baleevilii akkanatti egaa hojjechaa jira jechuudha. Isinis egaa nu ajajuu ni dandeessanii obboleettiin teenya egaa biyya alaa jirti achi teechee nu ajajtee jechuudha. Nutis haala amantummaa qabuuf haala qulqullina qabuun akkuma ilaala jirtanu kana leevil baleevilii akkanatti egaa hojjechaa jira jechuudha. Inshaallah egaa viidiyoo kana amma xumuraatti ilaalaa wanta baay'ee ilaaltanii egaa inshaallah wanta babbareedu hojiiwwan keenyallee achuma iddoo dalagaatii egaa viidiyoo isinii qabannee dhufneerraa innaa dalagnu hojiin keenya maal fakkaata kan jedhu san walumaan turre inshaallah nu wajjin tura isinin jechuu barbaada inshaallah. Egaa afaan Amaarifaatiinis gara dhumaarratti egaa inshaallah itti deebina waan ta'eefu amma xumuraatti ilaalaa sheer sabskiraayib gochuu hin dagatiina wantoota akkanatti babbareedu kana innaa isinii qabannee dhufnee isinirraa ammoo maaltu eegama. Egaa sabskiraayib godhaa gofani jajjabeessaa isinin jenna egaa warri biyya alaa jirtan keessattuu immoo akkamitti ijaarsisuu eenyutu na ijaaraa haala diizaayinii kamiin yoo ijaarsisee mana kiyya wajjin deema diizaayiniin haara inni zabanaanis isa kamii kan jedhu sangaa nu biratti naa bilbiltan cinqii akkasiisan egaa sinirraa qalal goona jechuudha. Inshaallah mana keessan ilaallee diizaayinii irratti sirriitti bareedu ofuma keenyaaf baafnee fi akkasitti kan hojjennu kontiraata guutumaa guututti fudhannee bishaan jalqabnee bishaan waraabuudha jalqabnee hanga macarashaatti hojjennee egaa sinas rakkabna jechuudha. Inshaallah egaa akkuma ilaala jirtanu kana wantoota akkanatti babbareedu kana darra adaree keessatti egaa hojjechaa jira jechuudha. Wanta sirriitti bareedu wanta egaa nama gammachiisu tokko keessattuu warri biyya alaa jirtan itti fayyadamaa baay'een keessan itti fayyadamaa jirtan baay'een keessan garuu hin dhageenye waan ta'eef warra hin dhageenyeef sheer godhaa gofa geessisaa isinin jenna egaa inshaallah. Maaliif hiree ummanni keenya egaa ummanni bareedan keenya ummanni jaallatamaan keenya hojiiwwan akkanaa kun egaa akka hojjetamuuf barbaanna waan ta'eefu baay'een isaanii akka dhagayanuu ni barbaanna jechuudha. Inshaallah geessisaa isinin jenna egaa sabskiraayib godhaa. Egaa hojiiwwan akkanaa kana immoo ijaarsisuu warri barbaadan mana ijaarsisuu warri barbaadan koornisii ijaarsisuu warri barbaadan nu dubbisuu ni dandeessanii nurraan egaa wantumti jabaata fakkaatu sun laafadha jechuudha. Nuti nu dubbistanii jechuudha. Maaliif hiree qalal isinii goona jechuudha. Egaa mashaallah akkuma ilaala jirtanu kana hojii akkanatti babbareedu kana Samiin Shawaa Darraa keessatti egaa isiniif dalagna jechuudha. Egaa itti hirmaadhaa hirmaachisaa sheer sabskiraayib gochuu hin dagatiina isinin jenna egaa inshaallah. ሰላም ውድና የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? እኛ አልሐምዱሊላህ እንግዲህ በሰሜን ሸዋ ደራ አደሬ ከተማ ላይ እነዚህን የመሳሰሉ የሚያማምሩ ስራዎችን በመስራት ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ እየተሳተፋችሁበት እያዘዛችሁን ትገኛላችሁ። ነገር ግን ብዙ እህት ወንድሞቼ ያልሰሙና ይሄንን እድል እየተጠቀሙበት ያልሆኑ እህት ወንድሞች ስላሉ መጀመሪያ ሼር በማድረግ እንግዲህ ለእህት ወንድሞቻችን እናድርስ ማለት እወዳለሁ። ሁሌም እንደዚህ የሚያማምሩና ምርጥ ስራዎችን በእኛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ እህታችን ስልካችንን እንግዲህ ከዋትሳፕ ግሩፓችን ላይ ወስዳ ደውላልን እስቲ ስራችሁ ልየው ስራችሁ በጣም አሪፍ ነው ሲባል ሰምቻለሁ በወሬ ሰምቻችኋለሁ እስቲ እኔንም አስደስቱኝ ብላን ባዘዘችን መሰረት ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ከተባለልን ጊዜ ወይንም ኮንትራቱን ከተፈራረምንበት ጊዜ እንግዲህ ቀደም ብለን ልንጨርስ ኦልሞስት ወደ 90% አድርሰነዋል። ከዚህ በኋላ የቀለም ምናምን ስራ ነው እየቀረን ማለት ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው። እንደምታዩት ሌቭሉ ለእናንተ የታያችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። የግድግዳው ሌቭል እንዲሁም ደግሞ ይሄ እንግዲህ የኮርኒሱ
ቦርድ አቀማመጥ እያያችሁት ነው ማለት ነው። ይሄ ምንም አይነት ብዙ ፍጆታ ሳይፈጅ እንግዲህ በአሪፉ የተገጣጠመ ነው ማለት ነው። ይሄ ሶሌታ ከተሰራ በኋላ የሚገርም እንግዲህ ስሙዝ እና ሌቭል በሌቭል የሆነ ቤት ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። እንደዚህ አይነት ስራዎችን እንግዲህ በሰሜን ሸዋ ደራ አደሬ ላይ እየሰራ እንገኛለን። እንደምታዩት ምንም አይነት ወልጋዳ ጠማማ ነገር የለውም። ሌቭል በሌቭል ነው። እኛ ጋር ስታሰሩ ለየት የሚያደርገን ምንም አይነት ገባ ወጣ ሳይኖረው ቻኩም በስነ ስርዓት ያለ ምንም ብክነት በአሪፉ የምንሰራ መሆኑ ለየት ያደርገናል። እንግዲህ ሲቀጥል ኮንትራት ወስደን ሙሉ ለሙሉ የምንሰራ መሆኑም እንግዲህ ለየት ያደርገናል። በተቀረ እህት ወንድሞቻችን እዛ ሆናችሁ ያላስፈላጊ ወጪ እያወጣችሁ የምትጠብቁት አይነት ቤት ሳይሰራላችሁ ይቀራል። እንዲሁም ደግሞ ቤቱ ከሚያስፈልገው እንግዲህ ሂሳብ በላይ ሂሳብ እየወጣባችሁ እንደዛ እያሰራችሁ ትገኛላችሁ። እንግዲህ እኛ ጋር አንዴ ሂሳቡን እንነጋገራለን። በምትፈልጉት ዲዛይን የቤቱ ፎርም አቀማመጥ ስፋቱን ካየን በኋላ ዲዛይን እንልክላችኋለን። በዛ ዲዛይን መሰረት እንግዲህ እንደዚህ ኩልጭና ጥርት አድርገን እንሰራላችኋለን። እንግዲህ ከግድግዳው እንደምታዩት ስሙዝ ለጥ ያለ ግድግዳ ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ጠማማ የሌለው በጣም የሚያምር ግድግዳ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሲያልቅ ደግሞ ቀለም ተቀብቶ ምናምን ሲያልቅ እንግዲህ በጣም የሚያምር ይሆናል ማለት ነው። በዚሁ በዩቲዩብ ቻናላችን እናጋራችኋለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እየሆናችሁ እስከዛ ጠብቁን ለማለት እንወዳችኋለን። እንደዚህ አይነት ምርጥ ስራዎችን እንግዲህ ስትፈልጉ አብዱሰመድ አጠቃላይ የቤት ስራ ጋር ብትደውሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ሰላም አለይኩም።